warri yeroo qabaatiif gara YouTube kootti kan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaan sin jedha baay'een sin galateeffadha yaada keessan immoo comment keessatti barreessuun dagatina yaada sun sin toleera tolii galtaniitu fi kallattii garaagaraatiin wanta walitti galtan hundumaa comment keessatti barreessuu dagatina sin jedha baay'ee galatooma. Kutaa kana keessatti immoo kan nuti ilaallu akkamitti green screen yookiin immoo background magariisa ta'e irraati kaasnee background keenya jijjiiruu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kunis gaa baay'ee salphaadha. Kan sin barbaachisu background magariisaadha. Keenyan ta'uu danda'a yookiin girgiddaa isa jedhamu jechuudha. Akkasuma carqii garaagaraas yookiin immoo uffata garaagaraa kan kalarii magariisa qabu kan bal'aa ta'e sin gaafata. Kana malees wantoota garaagaraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Green screen matee kan gabaarraa bitamullee ni jira. Kanaaf kan hojjechuudhaaf wantoota kana nu barbaachisaa. Kan biraan immoo wantoonni magariisa ta'an uffata t-shirtii haa ta'u shamizii garaagaraa uffachuun irra jiru jechuudha ofii keenyaati kalarii magariisa. Fakkeenyaaf kan argitan kun ta'uu danda'a. Maaliif kalariin isaa akkuma argitan kana magariisadha. Kanaaf halluun magariisni kun background isaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf amma iddoo kanatti amman kan inni fayyadamaa jiru uffata yookiin immoo huccuu isa jennudha jechuudha. Kana girgiddaas fayyadamuu dandeessu background keessan jechuudha. Mana salphaa kanaatiin green screen hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Toora amma nama isinitti hime kanaatiin erga hojjettanii immoo iddoo kana fidattanii akkamitti edit godhachuu dandeessu, background kana akkamitti irraa kutuu dandeessu, akkasumas perfectly background keessan jijjiirtanii immoo akkamitti immoo background biraa jijjiiruu dandeessu kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba ishiin fidannee erga fidanneeti amma viidiyoon koo kanadha jechuudha. Kanan background gochuu barbaade immoo kana yoo ta'e yookiin immoo footoo kanadha yoo ta'e background koo kanan gashuu barbaade footoo kanadha jechuudha. Kanaaf footoo kana maal gochuun qaba background isa kana galchuun qaba jechuudha. Isa kana irraa baasee kanaaf jalqaba waan isin gootan kana ol dabarsitu maaliif yeroo hundumaa innichi green screen qabu gubbaarra taa'uu qaba. Innichi fayyaan immoo jala ta'a jechuudha. Yookiin immoo footoon yookiin viidiyoo garaagaraas jala gochuu dandeessu kan garaa keessanii. Kanaaf amma iddoo kanatti ammanii footoo yoon godhatee footoo akkas godhee jalaan fidee galchaa jechuudha. Zan erga akkas gootaniiti halluu magariisa yookiin immoo green screen isa qabu irratti click gootanii kun mallattoo ishee kana fidattu jechuudha. Iddoo kanatti kan argitan kana kun ishee kana jechuudha yookiin immoo asumarratti double click gootaniinaan iddoo kanatti kan isin fidu chroma key kan jedhu jira jechuudha. Toora kana keessaati chroma key kan jettu kun jirti. Chroma key irratti click goone zan ishee kana irratti cuqaasna jechuudha. Amma warra kanatti naa dhufee jechuudha offset, tolerance, edge thickness, edge feather kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf warra kana keessaati kan isin jalqaba to'attanii offset kan jedhu kanadha jechuudha. Offsetii viidiyoo keenya kanaadha kan nuti waan goonu. Amma erga irratti kana goone offset kan jettu kana akkas ilaallee butaa adeemna jechuudha. Amma completely footoo inni jalaa sun sirriitti mul'ateera. Viidiyoo koorraati adda baheera akkuma argitan kana jechuudha. Kan biraan edge thickness isaa xiqqoo ishee xiqqaachuun sinirra jira jechuudha. Maaliif akka adda irratti argitan xiqqoo ishee qarqararraati waan qabuuf kana balleessuun isinii irra jira waan ta'eef ishee kana xiqqoo ishee kannasuu yookiin immoo hir'isuun sinirra jira jechuudha. Amma kun guutummaa guutuutti xumurree jira jechuudha kan background isaa kana. Zan footoo kana bira dhufnee footoo kana guutummaa guutuutti amma dhuma footoo keenyaatti gochuu barbaannoo ta'e akkas goone amma dhuma isaatti finnaa jechuudha. Kunis viidiyoo sana jalqabaati kaasee amma dhumaatti akka inni jala ooluufidha jechuudha. Rakkoo tokko malee. Kunis mala salphaatiin green screen keessan edit godhachuudhaaf kan sin dandeessisudha jechuudha. Kanaaf mala salphaa kanaatiin godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan viidiyoolee jala galchachuu ni dandeessu. Viidiyoo keessan jala viidiyoo yookiin immoo waan akka waan bareedaa ta'e tokko fidanii jala gashachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fidanne fakkeenyaaf amma viidiyoo biraa fidadheera jechuudha. Viidiyoo biraa tokko yoo fide viidiyoo kana fakkeenyaaf iddoo kana buusuun barbaade isa kana deleting godha.
ergaa isa kana delete gootaniiti isa sana fidanii galchitu jechuudha iddoo kanatti. Zan baay'ee viidiyoon sun baay'ee dheeraadha waan ta'eef fakkeenyaaf viidiyoo sana gabaabsuun sinirra jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma iddoo kana dhugaatti waan hin barbaaduuf akkasiin godha. Amma akka argitanii viidiyoon sun wal jala waleedha kan inni jiru jechuudha. Tokko viidiyoon tokko irra keessa jira, kan biraan immoo jala jira. Kanaga yeroo kallattii garaagaraatiin wanta sin barbaachisan waan dubbatan wajjin wal qabatanii kallattii garaagaraatiin viidiyoo sana edit gochuu yoo barbaadan illee sin fayyada jechuudha. Kanaaf amma salphaatti akka kanaatiin galchuun dandeenya jechuudha. Viidiyoo illee jala galchuu hin dandeessu jechuudha. Waan background keessanii viidiyoo gochuu dandeessu, kan garaa keessanii gochuu dandeessu, yoo barbaadan waan garaa keessanii fidanii jala galchuu dandeessu. Yeroo baay'ee garuu yoo viidiyoo jala galchitu ta'e yeroo hundumaa waan isin irraanfachuu hin qabne saawundii isaa yookiin immoo audio isaa mute gochuun isinirra hin jiraata jechuudha. Waan salphaa kanaatiin gaa viidiyoo keessan background isaa edit godhachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu immoo kan isin irraanfachuu hin qabne huccuun keessan yeroo kamiyyuu uffata magariisa ta'uu hin qabu. Magariisa qofaadhaa kan background ta'uu jechuu dandeessu. Magariisa qofaa miti halluu kan biraa kanneen akka cuquliisaallee ta'uu hin danda'u jechuudha. Garuu ammayyuu kan isinitti himu halluu cuquliisa sana erga background godhatanii booda uffata cuquliisa uffachuun sinirra hin jiru jechuudha. Erga fakkeenya hamma uffata cuquliisa godhataniiti waan isin gochuu qabdan eddeeman amma isinitti hime kanaati kun as keessaati kan isin kalarii filattanii jechuudha. Kalarii isiniif ta'u fakkeenya hamma cuquliisa godhatanii erga kaatanii booda as keessaati fakkeenyaaf cuquliisa filattu jechuudha. Zan background keessan sana cuquliisa wajjin kan wal fakkaatu isiniif godha jechuudha. Amma guutummaa cuquliisni sun waan hin fakkaanneef inni magariisa kana dhiisee jechuudha. Isin garuu kan isin gochuu qabdan yoo backgroundin keessan magariisa ta'e magariisa, yoo immoo backgroundin keessan cuquliisa ta'e cuquliisa akka garaa keessanitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Backgroundin keessanii garuu immoo yeroo baay'ee filatamaa kan ta'an halluu warran amma isinitti hime kana lamaan jechuudha. Magariisaa fi cuquliisaa warra kanatti yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Maaliif fakkeenyaaf diimaa yoo fudhattan fuulli namaa bifa diimaa of keessaa qabaachuu danda'a. Bifa burtukaanaa filattan akkasuma bicaallee kallattii garaagaraatiin yoo filattan wanta fuula namaatti dhiyaatu waan ta'eef yeroo baay'ee fuula namaa irratti wanta garaagaraa yookiin immoo dhiibbaa uumuu waan danda'aniif isin jalaa fokkisuu waan danda'amaniif halluu warra ammaa kana lamaan warra fuula namaarraa adda ta'an kana yoo fayyadamtan baay'ee gaariidhaan isiniin jedha jechuudha. Kanaaf gaa mana salphaa kanaatiin viidiyoo keessan edit godhachuu hin dandeessu jechuudha. Background isaa kallattii garaagaraatiin edit godhatanii salphaatti background keessan jijjiirratanii footoo keessan bareechuu viidiyoo keessan bareechuu ni dandeessu jechuudha. Haala salphaa kanaatiin gaa itti fayyadamuu hin dandeessuun siin jedha. Baay'ee galatoomaa. Kutaan irra qopheeffadhee asumarratti xumuraa na hordofuu keessaniif galatoomaa.